Dubartiin nagaa kana hojjaanti ishee akkan tolle godha. Fuula ishiitti immoo finniisa naqaa jechaadha. Kun hafuura hamaa kana jechaadha kan inni taasisu. Akkuma sila kaasne jechaadha. Dhiirri gaafa isheetti dubbachuuf ka'u yookaan immoo ishee gaa'ilaaf barbaadee gaafa itti hiikuuf jedhu amala ishii kana jijjiira jechaadha. Bifa ishii kana jijjiira. Fuula ishiitti finniisa naqaa wantoota garaagaraa taasisaa jechaadha. Kun hojii hafuurri hamaa kun taasisudha jechaadha. Kun hojii hafuurri hamaa dubartoota gaa'ila malee hambisanidha jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo kanarraa bahuuf kanarraa miliquuf immoo wantoonni nuti taasisnu jira jechaadha. Ilaala wantoota amma kaasne kanarratti shamarran hafuura hamaa kanaan qabamanii gaa'ila malee akka hafaniif gaa'ila akka hin horanne gaa'ila akka hin dhaabbanne hafuurri godhu kun akkamitti ofirraa ittisnaa akkamitti kanarraa bilisa of baasnaa isa jedhus immoo wajjin laalla jechaadha. Maaliif kanarraa bilisa baatanii karaa Waaqayyo isin qajeelcharra deemtanii gara gaa'ilaatti seenuu dandeessu waan ta'eef shamarran obboloonni keenya. Kanaaf furmaanni isaas ni jira. Eessa jira? Harkuma keessanirra harkuma keenyarra jira jechaadha. Kanaaf iyyuu sirriitti hanga dhumaatti akka dhaggeeffatu jaallattee osoo hin taane hafuurri hamaa kan itti taphatu jechaadha. Amaluma nagaa kana qabee jijjiira akka dhiirri tokkotti hin hiikne jechaadha. Ilaala akka loltu akka nama jibbitu akka muufattu fuulli ishee akka hin hiikan akka sassabtu ilaala. Jidee laala akkan taanetti gaa'elallee yoo godhatte dubartiin kun sassattuu taati yookaan abbaa manaa warra abbaa manaa ishee jibbiti yookaan obboloota ishee jibbiti yookaan obbolaa isaa jibbiti siruma naccinaacaa taati maaliif natti dubbatta jetti yookaan hojiin hojjedhu jetti. Kun maalidhaa adeemsa keessa jireenyi isaanii jeeqamee gaa'illi isaanii jeeqamee akka adda bahaniif jechaadha hafuurri hamaa kun kan kana taasisu. Ilaala amala isaanii amala ishee jalqabanii jijjiira. Isarra dabartee Waaqayyo ishee gargaaree immoo yoo gaa'ila kana godhatte amala hin taanetti godhaa jechaadha hafuurri hamaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Lafa jirtan maraatti nageenyii fi arjummaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kootii kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee garaagaraa qabatee kan isin biraan gahuudha. Hundumti keessan namni yeroo jalqabaa dhuftan subscribe gochuun miseensa keenya akka taatan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Egaa guyyaa irraa mata duree isaa irraa akkuma argitan namoota baay'eetti kan gufuu ta'ee fi namoota baay'ee kan rakkisaa jiru wantoota hafuurri hamaa dhala namaa irratti raawwatan keessaa muraasa ilaallaa jechaadha. Mata duree godhanneeti. Innis keessattuu shamarran obboloota keenya irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf hanga dhuma qophii keenyatti nu faana tura. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa sirriitti hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Egaa jalqaba dhaggeeffattanii furmaata osoo hin fudhatin yookaan osoo nagayin akka hin baane isiniin jedha. Nama baay'ee biraa akka ga'uuf immoo hundumti keessan laayikii tuqaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa hafuurota hamaa dubartootaan yookaan shamarran obboloota keenyaan gaa'ila malee hambisan keessaa isaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Isaan kun fakkeenyaaf hafuurota hamaa garaagaraa jira keessattuu ayinaxilaa kan jedhamu matatiidhaan ayinaxilaa kan jedhamu yookaan immoo golga ijaa inni egaa adda durummaadhaan kan ibsamudha jechaadha. Kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu akka sirriitti ifa isiniif ta'uuf obboleessa keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaatiin kan barraa'e kitaabni kun egaa dhaloota hidhamee fi furmaata isaa kitaaba jedhu yoo qabaattan yookaan hin qabaanne yoo ta'e kana dubbisaa bitadhaa dubbisaa. Kitaabni kun sirriitti waa'ee hafuurota hamaa kana kan ibsudha. Kana malee akkamitti isaan ofirraa ittisna kan jedhu kan ibsudha jechaadha. Anis immoo kitaaba kana bu'uura godhachuudhaan sirriitti guutummaan guutuutti amma Waaqayyo naaf ibse isiniifin ibsa jechaadha. Egaa hunduma keenya wajjin jaalalli fi arjummaan Waaqayyoo akkasumas araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa Waaqayyo hafuura hamaa nurraa ifatee hafuura qulqulluu isaa nuuf haa dhiyeessu isiniin jechuun barbaada. Egaa hafuuronni hamaa akkanaa kun gaa eessaa akkamiin jalqabu isa jedhurraa yoo kaane keessattuu inni kun dubartoota gaggaarii ta'anii fi babbareedan sirriitti adamsaa jechaadha inni kun. Egaa maalidha isa jedhutti itti deemnaa jechaadha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Keessattuu dubartoota baay'ee gaarii ta'an amala qaban namni hunduu isaan jaalatu isaan kabaju namni hunduu osoo haadha manaa koo taate jedheellee hawwu dubartoota akkanaa fi baay'ee babbareedaa ta'an keessattuu dubartoonni baay'ee babbareedan dhala malee akkasumas malee abbaa manaa malee kan hafanidha jechaadha. Dhiirri gonkumaatti ni bu'u jechaadha. Kun hafuura hamaa kanaan kan qabamanidha jechaadha. Garuu isaan ofirratti hin beekan maalumaa jedhu laala. Namni hunduutti ni kun sodaata. Isaanis immoo yookaan nacnaacaa ta'u yookaan dhiirri gaafatti gubbaa of kaa'u miidhagina isaanii
akka nama miidhagina isaaniitti boonu fakkaatanii jechaadha. Garuu kan isaan jeeqaa jiru maalidha? Hafuura hamaa sanidha jechaadha. Kanaafiyyuu dubartoota gaarii fi babbareedduu ta'an dursee qabuudhaan heerumaa fi ijoollee malee hambisuudhaan jechaadha hojiin isaanii. Kunis umurii isaanii kopummaadhaan akka dabarsaniif waa'ee gaa'ilaatiif xiyyeeffannoo akka hin kennine gochuudhaan kan isaan miidhu yoo ta'u, dhiirota isaanitti siiqanis loluudhaan, tuffachuudhaan, salphisuudhaanii fi filachuu fi qophaa baasuudhaan jechaadha. Akkuma silan kaasee hin arrabsu, hin tuffatu, hin filatu jechaadha dhiira. Samboodha dhiirri irraa fagaachaa deema, umuriin isaanis jalaa sokkaa deemaa jechaadha. Hafuurota gaa'ela dhorkan hafuurota karaa warroota biroo irraa kan adda isaan godhu immoo maalidha yoo jenne, amma fakkeenyaaf hafuuronni hedduun jira. Hafuurri budaa jira, matatii jira, xonqolaa jira, moraa jira, hafuura garagaraatu jira mitiire. Hafuurota kanarraa immoo hafuurri gaa'ela dhorku kun hafuurota hamaa kanarraa kan adda isa godhu maalidha isa jedhu keessaa qoffaarratti maal ilaalla? Egaa dubartiin bareedduu jedhamte dhiirri baay'een egaa gaa'elaaf ishee barbaadu, namoonni garagaraa gaa'elaaf barbaadan rakkoowwan ishee mudatu keessaa inni guddaan sodaachuu, na'uu jechaadha. Abdii kutuufaati jechaadha. Karaa kanaatiin akka isheen gaa'elan godhan yookaan immoo dhiira faana akka walitti hin dhufne akka naatu, akka sodaattu taasisaa jechaadha. Yoo baay'ee sodaachuu dhiisan immoo hafuurichi dhoksaadhaan mataa bo'ootti godhaa, laphee keessa jaalala isaaf qabdu akka hir'atu taasisaa, akka cinqamtu, akka dhiphattu jechaadha. Wantoota kana fakkaataniin qabee akka hariiroo ishiin uumte sun akka fagaachaa deemu taasisaa jechaadha. Ilaala. Dhiirri sunis immoo dhiirri ishee ilaalu sunis immoo ishee ilaalee yookaan akka ishee sodaatu, akka ishee ittiin dubbanne illee haala kanaan ni taasisaa jechaadha. Yookaan immoo lammaffaa irratti immoo maal godhaa? Foolii qaama mucayyoo uffata irraa jalqabee hanga dafqa qaamaatti gara foolii badaatti jijjiiraa jechaadha. Dubartii akka malee bareeddu kana hafuurri hamaa kun maal godhaa? Foolii qaamaa hunduma isaa jechaadha. Uffata isaa ta'uu hanga qaama isheetti foolii badaa gochuu danda'a jechaadha. Gaafa namni itti akka deemuuf jechaadha. Kanaafiyyuu kun hojii hafuura hamaa kanaati jechaadha. Fooliin ishee mudate kun shittoodhaan kan hin banne ta'e dhiira gaa'elaaf ishee gaafatu hundarraa akka fagaattu yookaan immoo dhiirris immoo akka irraa baqatu taasisaa jechaadha. Laala. Inni sadaffaan immoo amala mucayyoo jijjiiruudhaan akkuma dura isiniin jedhe inni camtii noriiti akkuma isiniin jedhe jechaadha. Kunis amala mucayyoo jijjiiruudhaan loltuu akka loltu jechaadha. Akka muufattu fuulli ishee kan hin hiikamne, kan hin dubbanne, yaadnii fi jechi ishee hadhaawaa, sagalee ishee sodaachisaa gochuudhaan jireenya gaa'elaa ishee dhorkaa jechaadha. Yeroo tokko maal ishiin fuulli kan hin hiikamne jettanii namaan maal ishiin kun gatiin qabu fuulli, nama dubartiin bareedduu hamtuudha jedha namni keenya yeroo baay'ee argitan. Kun ishiin jaalattee osoo hin taane hafuurri hamaa kan itti taphatudha jechaadha. Amaluma nagaa kana qabee jijjiira akka dhiirri tokkotti hin hiikne jechaadha. Ilaala. Akka loltu, akka nama jibbitu, akka muufattu, fuulli ishee akka hin hiikanne, akka sassattu. Ilaala. Jidee laala akka hin taanetti gaa'elallee yoo godhatte dubartiin kun sassattuu taati yookaan warra abbaa manaa ishee jibbiti yookaan obboloota ishee jibbiti yookaan obbolaa isaa jibbiti, siruma naccinaacaa taati, maaliif natti dubbatta jetti yookaan hojiin hojjedhu jetti. Kun maalidha? Adeemsa keessa jireenyi isaanii jeeqamee, gaa'elli isaanii jeeqamee akka adda bahaniif jechaadha hafuurri hamaa kun kan kana taasisu. Ilaala. Amala ishee jalqaba ni jijjiira. Isarra dabartee waaqayyo ishee gargaaree immoo yoo gaa'ela kana godhatte amala hin taane itti godhaa jechaadha hafuurri hamaa kun. Kanaaf sadaffaa haala kanaan jechaadha. Afraffaa immoo dhiirri gaa'elaaf ishee gaafatu akka dhabamu bifaa fi bareedina ishee jijjiiruudhaan madaa fi yookaan immoo xabaasaasa jedhamu godaannisa jechaadha. Fuula irratti finniisa akkasumas immoo bokokkuu qaamaa, bo'oo mataa, foroforii qaamaa akkasumas immoo fuulaa fi bakka garagaraa irratti wantoota hin taane fidduudhaan akka namni ishee jibbu taasisaa jechaadha. Laala. Yeroo tokko dubartoonni baay'ee babbareedduu ta'an sheeppii hin qaban. Ilaala. Yookaan gara boorciitti godhaa yookaan immoo waan hin taane fakkeessa jechaadha. Dubartiin nagaa kana hojjaan ishee akka hin tolle godha. Fuula isheetti immoo finniisa naqaa jechaadha. Kun hafuura hamaa kana jechaadha kan inni taasisu. Akkuma
sila kaasne jechaadha. Dhiirri gaafa isheetti dubbachuuf ka'u yookaan immoo ishee gaa'ilaaf barbaadee gaafa itti hiikuuf jedhu amala ishii kana jijjiira jechaadha. Bifa ishii kana jijjiira. Fuula ishiitti finniisa naqaa wantoota garaagaraa taasisaa jechaadha. Kun hojii afurri hamaa kun taasisudha jechaadha. Kun hojii afurri hamaa dubartoota gaa'ila malee hambisanidha jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo kanarraa bahuuf kanarraa miliquuf immoo wantoonni nuti taasisnu jira jechaadha. Ilaala wantoota amma kaasne kanarratti shamarran afura hamaa kanaan qabamanii gaa'ila malee akka hafaniif gaa'ila akka hin horanne gaa'ila akka hin dhaabbanne afurri godhu kun akkamitti ofirraa ittisnaa akkamitti kanarraa bilisa of baasnaa isa jedhus immoo wajjin laalla jechaadha. Maaliif kanarraa bilisa baatanii karaa Waaqayyo isin qajeelcharra deemtanii gara gaa'ilaatti seenuu dandeessu waan ta'eef shamarran obboloonni keenya. Kanaaf furmaanni isaas ni jira. Eessa jira? Harkuma keessanirra harkuma keenyarra jira jechaadha. Kanaaf iyyuu sirriitti hanga dhumaatti akka dhaggeeffattaniif. Shanaffaa irratti akkuma sila kaase yoo walitti dhufan illee jarri kun egaa dhiphachuu akkasumas immoo gadameessaa fi bakka garagaraatti dhibee garagaraa uumuudhaan amala dhoowwuudhaan ilaala. Baay'ee ajaa'iba kun jechaadha. Waaqayyo hunduma keessanirraa qabu jechaadha. Gaa'ila keessatti nageenya akka hin jirre gochuudhaan jechaadha. Kanarra darbee kophummaan akka itti dhaga'amu taasisuudhaan garaa hammeessee boochisee kophummaatti dhageessisee egaa akka of ajjeese amma jedhutti illee ni egaa jechaadha. Shamarran hedduun sababa kanaatiin of ajjeesaniiru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yeroo garagaraatti afurri kun baay'ee namatti taphata jechaadha. Miidhaan afurri akkanaa geessisu tooftaa yaaliitiin yookaan saayikolojiidhaan amma fakkeenyaaf stressii kan jennu ni jira, depressionii kan jennu ni jira. Isaan kun namoonni garagaraa gaafa wanta akkanatti dhaga'ame eessa deemu mana yaalaa deemu. Saayikaatiristii yookaan immoo sammuu irratti kan hojjetu warroota dhiphata warroota wanta akkanatti dhagahaman bira deemanillee of laalchisu jechaadha. Garuu kun waan akkanaatiin kan hiikamu miti jechaadha. Tokkoof tokko Waaqayyoon qofa hiikkata waan ta'eef jechaadha. Afurichi gaa bifa kanaan jireenya ijoollee namaatti ragaa tokkollee osoo hin kennin keessa isaanii riphee dhokatee taa'uudhaan erga turee booda qaama irratti miidhaa ifaan ifa mul'atu irratti fiduu danda'a jechaadha. Akkuma dura kaasne fuula isaanii qaama isaanii balleessuudhaan. Kanaafiyyuu kana akkamitti ofirraa ittisnaa akkamitti waan kana ofirraa dhaabnaa isa jedhutti yoo seene sirriitti hubadhaa. Afura hamaa kana keessa namoonni shakkitan yoo jiraatan obboloonni keenya shamarranii keessattuu dhiirris yoo laaltan viidiyoo kan gaa'ila malee kan jiran obboloonni keenya garagaraa afurri hamaa gaa'ila dhoowwu kun gaa'ila malee nama dhoowwu shamarranitti gaafa hiiktan dhiiratti gaafa hiiktan kan wal sin jibbisiisu kan waan hin taane isinitti dhaga'amu yoo shakkitan yoo jiraatan akkamitti ofirraa ittisna yoo jedhu tokkoof tokko soomaa fi kadhannaa barbaachisaa jecha kana malee kadhannaaf sagadaan cimuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Hojiidhaaf bakka garagaraa kan jirtan jiraachuu danda'a. Biyya alaa biyya keessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu guyyaatti saatii qabdan egaa yeroo kadhannaa keessanii adda baafadhaatii gara Waaqayyootti garagaraatti jilbeeffadhaa bu'aa. Kana malee sagadaa yaa Waaqayyoo jireenya koo keessa seenee jireenya kootti galee kan gaa'ila na dhoowwu kan hojii koo jeequ kan gufuu natti ta'u hojii afur hamaa hojii matatii hojii ayina xilaa yaa Waaqayyo maqaa keetiin haa hidhamu humna fannoo keetiin haa hidhamu dhiiga kee lola isaniin haa hidhamu jedhaatii Waaqayyoon kadhadhaa jechaadha. Akkas jechaa sagadaa kan jireenya koo jeequ kan gaa'ila akkan hin godhanne kan na jeequ kan gufuu natti taatu hojiin afur hamaa maqaa ilma dubroo Maariyaam Kiristoosiin kan hidhamte ta'e jedha. Sirriitti sagadaa dhugaan siniin jedha. Garaagarummaa isaanii argitu yookaan immoo jijjiirama dhufu ni argitu jechaadha. Sagadaa tsooma kadhadhaa yaa Waaqayyooti afur hamaa kana narraa cabsi jedha. Afur ayina xilaa afur matatii kana yaa Waaqayyo ati narraa cabsi jedha. Jilbeeffadha sagadaa jechaadha. Sagadaan wanti hin banne tokko hin jiru. Yoo isiniif danda'ame immoo haala mijeessaatii gaabbii galaatii qorrobaa sirriitti sagadaa sanaan booda ni hidhamaa jechaadha isinirra. Ofii keessaniyyuu gaafa ka'ee isinirraa deemuun beekamaa jechaadha. Kanaaf wanti kun harka keenyarra jira waan ta'eef sagannee cimnee dhaabbannee afur hamaa kana ofirraa hidhuu ni dandeenya jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf hundumti keessan egaa barumsa amma baranne kanaan furmaanni isaa tokkoof tokko Waaqayyo qofaadha jechaadha. Kiristaana miti nuti amma kiristaana taanetti furmaanni keenya waan kamillee yoo dhufe tsoomaaf sagadarra hin darbu waan ta'eef jilbeeffadhaa sagadaa. Sirriitti sagadaa.
Kanaafuu sagada keessan keessatti immoo gara fuulduraattis ni ilaalla jechaadha. Akkamitti akka sagadamu keessattuu Waaqa Abbaaf nan sagada, Waaqa Ilmaaf nan sagada, Waaqa Hafuura Qulqulluuf nan sagada, Waaqa Abbaa na uumeef nan bitama jecha kan sagadamus ni jira jechaadha. Kana malee yaa Kiristoos yeroo 41 gaafa sagaddan illee yaa Kiristoos nu maarii jedha si'a 12 kiriyaalaayisoo si'a 12 yaada keenya Dubroo Maariyaam kan Egziyoo Maaranaa Kiristoos jedhamu jechaadha. Haadha kee Maariyaamiif jedhiiti yaa Kiristoos nuuf dhiise jedhu 12 Samboori si'a 5 immoo Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhamuun sagaduudha jechaadha. Kunis egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu mismaara ittiin harkaaf miilatti waraanedha jechaadha. Kanaaf 41 akkas jechaa yoo sagaddan ni badanii sirraa waan ta'eef viidiyoo kana namoota hundaafuu sheer godhaa. Ulfaadhaa kabajamaan gaammaatti kan dhaggeeffattan subscribe, like, share gochuun dagatiina. Galatooma.